السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم جبت؟ نجا فيا. هيا الحمد لله. أستاذ قافيك أبا. سقلي الفود. أسين درا اللي قافي تنقافت ليه تري؟ يا أستاذ أوريد أجيفت وفيني اللي وصلنا أجيفت آمين إن شاء الله. أيه نوان دايريسين استيري سينا قد اللكايني قافو ما قافت. إن شاء الله بياربات نكيستي مجايو يوجدها. biyya arabaa keessa mucattii wayii hojjedha umriin isii guddoodha harki isii illee sirrii hin dalagu uumaadhaan bakka qaamni isii hundinuu sirrii hin dalagu jechuudha. Ayyee. Bakka qaama isii nin argaa anatu qaamallee irraa dhiqaa isinin jedhee ture isin dur birri isii narratti taraama akkuma warra riba nyaatuuf zina nyaatu sanitti laal hedduu yaalii godhee ture biraa bahuuf illee wanni jiru beeyta waan takka aslan shari'aa islaamaatti shari'aan islaamaa waan jette daruuraa rakkoo malee namni kun daruuraa gartee doktorummaa haakimaa adda addaa jechuudha. namni haakimaa ka doktoraa gizee operaasyoona godhu qaama saalaan ilaala namni gizee gartee dubartii akka isiin deessu gartee godhu doktorri wayita gartee narsiin dhalchiiftu dubartii tana gartee maal gooti wanni isiin gootu akka gartee akka isiin deessu gooti dhalchiifti jechuudha. Kanaafuu kuni akkas ka amma gartee namni kun dubartii ama mucayyoon tun harkisiin dalagini qaamni sii gartee kalaam shawtaate atimma qaamaan irraa dhiqa qaama saalaallee ni ilaalaa jechuun ni harkaa eegu jirta akkasuma kusii miti. Qaama saalaa hin ilaalu garuu an amma danda'eni ija kiyyaan hin ilaalu garuu teessuma duubaa kana niin argaa waan paamparsi haffaasaa itti godhuuf teessuma duubaa kana niin argaa. biraa bahuuf illee tattaaffii hedduu godhee yaa ustaaza keenya wallaahi hedduu rabbiin illee imimmaan buusee kadhadhee wallaahi yaa rabbi birumaa na baase sababa ofii godhii jedhee rabbiin illee ramadaana keessa illee boo'ee bakka arga waan kana dhagaye du'aa illee kadhadhee hin beeku ani bakka sababuma illee ta'ee akkatti biraa bahuun illee hedduu rakkadhee. Amma wanni jiru beeyta shari'aa islaamaatti namni tokko qaama saalaa gartee dhiirtinis qaama saalaa dhiiraa laaluun haraami dubartiin qaama saalaa dubartii laaluun haraami kana keessa haadhatee ayyootee yoo isin dulloomtee akkuma isin gaafa durgartee qaama saalaa keenya nu laaltee nu daa'imaa gartee sagaraa nurraa hiixee nurraa dhiixutti haadhateenya wayita isin sadarkaa akkasii geeyse nuti irraa dhiquu irraa xaraguu nurratti humaatii miti dhageessaa miti. Humaa rakkoon qabu walaakin ammaan tana nama gartee akka malee jiru kana namni kun akka malee jira nama kana hanga dandeessu gartee qaama saalaa hin laalin qaama saalaa laalin yoo qaama saalaa laalte hin ta'u hedduu eeggadhu waan san amma nama akkanaa kana huccuurraa miicee waan adda addaa gartee kana godhuufii ni dandeessa tajaajilu sin dhoorkitu shari'aan kana alatti immoo qaama isii kasaalaa san laaluun daa'ifara irraa jijjiiruu kana gartee wanni kun dhoorgaadha ukhti hanga dandeessutti qaama saalaan laalin ni dandeenya Allahu alam gaa akkas hin laaluu teessuma duubaa garuu ni dirqama waan ta'eef yeroo itti godhu jechuudha. Yeroo irraa jijjiirtu yeroo irraa jijjiiru sanii ani garuu hin laalu teessuma duubaa kana ni argaa. Namitti tiyyallee itti himee akkana naan jedhanii sheeka gaafadhee ture dura waan hin beekneef rabbii kiyyarraa jazaa argadhameetii tana yoo akka qaama kiyyaatiif tattarii jedhe ani beekumsa waan hin qabneef yeroo sanitti seene osoma isin hordofu waggaa hedduu isin hordofaa ture lamuu waan kana dhaga'ee jennaani wanti kun akkana jedhee namitti tiyya himee ennaan achiishee ka su'uudii dawwalee gaafadhattee dawwaltee gaafattee ijaan hin laalin jedhanii ija bichaan hin laalin malee rakkoon qabu jedhanii naan jette isiin illee na baasuu didde. ati ijaan hin laalini
ijaan ilaalini mee ati waan hafees itti ilaalla inshallah waan hafellee itti ilaalla WhatsApp na dubbisi immoo ijaan ilaalin ijaan laallaan imma haraami ijaan laalaa gartee onni jechuun hin ta'u wanni san haraami dhorkaadha khana khaafe inshallah birrii tanarraa yeroo masjidallee birrii tanarraa gargaaree ture akkam laaluu turte ijaan ilaalta morma tajaajilta ijaan ilaalu urga gaafa dhageeti yani ijaan ilaalu qaama saalaa ishii ijaan ilaalu garuu sodaataa ture lamuu boodarra ka birrii tana waan durallee ni jedhee jiruuf achi ergee rabbummaan kiyya akka mana godhinaa ayyee qaama saalaa yoo laalin inshallah mee itti ilaalla inshallah abshiri ayaa inshallah WhatsApp na dubbisan WhatsApp natti barreessi ana kana si gaafatte saniji nak barreessi inshallah amma WhatsApp delete godhee jira boodaan deebisa yoo rabbi jee inshallah rabbi umrii sinaa dheeressu ustaaza keenya galatoome abshir inshallah السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنوار يوسف لايف الرجل رمو مالي ايه لايف الرجل ni waqaafi waan dhiyoo kana maqaa kiyyatti himeen ture akkaawuntiin arganaan jettee rakkoo isaa kiyya kanaan naan argine yeroon akkana duraan dabarre waan argan qabuufin ergee bar sumaatu laalini malee siira deebi'ee si ergaga WhatsApp la wallah naan dhufne la inni waan dhufne ani jawaalli kiyya kashaafa irra jira waa lakkoo isaa wanni kashafa kanarratti naan dhufne beeku yoo amma imoo kanarraan wayi immoon telegiraamiin lakkoofsa kiyyatanii kana yoo na erguu dandeessu yaani akkan WhatsAppiin si erga imoo si erguu danda'u ayyee yoo gartee laalaa maa jaa jechuu jirtaami eegan dhufin inshallah WhatsApp irratti si erga ayyee nambaruma kee kanaan maquma kee kanaan WhatsAppiidhaan maqaa kee seef godhadheetiin jira maqaa kiyya moo kee maqaa kee seef godhadhe wanni akkaawuntii masgiidaa gartee Itoophiyaa siifin erga balaan lakkoofsuma kanaanii siifin ergaa naan jettee ani immoon eege wallahi laabiin yani yeroon akkan dabarree namni waan nayete san gubbaatti yoo achitti keessatti argata malee yani akka biraa akkana duraa ta'u waan barbaanne jechuudha inshallah ye WhatsApp irratti ergee ture ani mee laalee check godhee siif erga inshallah akkaawuntii ta Itoophiyaa sanii si ergee la amma Allah yasir alayki rabbiin jazaaka yaffalu dhiifama wajjiniini garuu maaleesh yani naaf dhibamiiti lakkoofsa kiyya kanaanii qabadhuuti WhatsApp irratti akkaawuntii na erga yani akkaawuntiin kun immoo eessa jedhee kan ergu jechuu akkaawuntii nambara hojii si erga maqaa gurbaa akkaawuntii nambara itti dawwaltu masgiida jechu siif erga akkasitti inshallah maaleesh ayye dhiifama wajjiniin garuu anis maaleesh inshallah on gaafii gabaadhas yeroo biraatti assalaamu alaikum warahmatullah alaikum salaam warahmatullah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيه الو سرقة يا هاتفوفي الشيخ غافينكو أما وايد إنغدا غافيو في مسجد ها gubate mida rukutame Tigraay Najaashi waa'ee sanarratti masgiinnis beeta kiristaaniinis maqaa rabbii irratti zakkaramaa maqaa rabbii irratti abbadamaa baduu hin qabu jedhee maqaa isaallee himuun barbaadu haa ta'aa ture jechuudha kun akkami yaani amma jarri kaafiraa waan biraatiin maqaa rabbiitiinis wanti darri beeta kiristaanii garaa keessa
أدنو أكمل مسجدا وجنين كتئتا سودان تأي مسجد نجاشي خطأ ومخانا چرچی مال جتے میں دباسی دبی کچولو دباسی دبدو میں أما يرو أكمل أهمون قبو جاء كراتورة نما وجنين لا يفيد رجتون أما النسوني جتوني مسجد نسي بيت كريستياني نسي مقاربيت الرتي أهما مقاربيت الرت أسكت تبدما بيت كريستياني نس مسجد نس ركوتامو هنقبو أما كان فواينا جاشيتون تاين مسجد نني في بيت كريستياني ني كده مقاربي كيست أبدما جتون أقافين كان جروتي وامبرا أبد وش بيت كريستياني أكما كميت أكنا جتون ده لال مال سيتي لال بيت كريستياناس مسجداس داون دوركا حتى أمني مسلمة ويتغرتي بيا كافرة ويتقبتن چرچي چخيسة يرنتقن سينا غرتي عمر بن خطابيس واحد دورتي غرتي الرادوبتن چرچي غرتي جرو تقون دوركا علماء يدو غافتن فوزان اللي غافتني چرچي چخيسة جرو غرتي ويتبيتي إسلاماتك بيا كافرة ويتغرتي رويتي چبسته سينتو چرچي چخيسة جرو تقون دوركا تك سير إمو مقار ربي أكما غرتي مسجد خيست دوامو تشرچي خيست دواما ججو جرتات كزيمي دواما جاني أكسجل أكسجل هاسا دوران درسي چرچي خيست مقار ربي غرتي قدا سمي فيدچي ومي خربي نتي أمن نومي تخاق دوامو چرچي خيست ربي برات سيقلو جرا مسجد غيزت ربي توكيتش سمي فيدتشي أومي خنبي الله عيسى أومي إساء كيست دوما مسجد غيزت وأما چرچي غيزتي ربي نتقبر رومي تغا غيزت دوما نبي الله عيسى قيسان قرتي ربي جانين نتي نبي الله عيسى عليه على نبينا الصلاة والسلام واني جنون إرقما ربيتي سيقلي على كل حال چرچي استي مسجد استي داون دوركا ممنوع اما سيغله والكتامت غبر مربين غرتي نوتي غبر مسجد غيزا غبرمو چرچي غيزا سين غبرمو ربين نوتي غبر چرچي غيزا تين غبرمو امو سيغله النغارو اهمو هنقبو مسجد كيستيس ما بيت كريستيانا كيستيس ربي تأبدا ما جد كانت غافي نتساينا ربنا أبدا مخنا سياقل تقاتي لا لما چرچينيس دوامون قبو مسجدينيس دوامون قبو إنجي سري إمو ربين غرتي چرچي غيزا غبرا مخمي ربي مسجد غيزا غبرا مخمي أتي بيغو قبدن بيتو كتتت نمبeka ka innoti muslima mali fakka kana jade hima jechur akanina dibe mala nambeka alhamdulillah rabbil alamin nambeka alhamdulillah rabbil alamin inni muslimate inni mali fakka kana jechu dande inni lal muslimate isinille charchi geysan kayati rabbi geysani gabbaramad masjid geysati rabbi geynya gabbaramad lachu geysati rabbi garte rabbi to ki sami fidachi ume khanuti gabbaru قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إذا يوكس اتفاده دوغنغور تقول إمو إني ربي قرتي قبرمان ربي كيسانيس چرچي غيزة قبرما خين يلي مسجد غيزة قبرما يوتاتي أكسوم اتفاده إن شاء الله الله أعلم أما يروسان لا يفيد ورساتو كومنتي جارتي اللي جولين أكمك كان جتا أكم مسجد نيبتا ربي تستبدا مجد سمنامني كداني على جر كومنتي جرت بريسون إسي وان بيكتانو إسي مالين ساتانو جري أكا آرو تاي بر دبتين أني ما أكاني سننغا فتجري سنة نمبيك أكا جري أكاني بيتا كريستياني كيسة ربين توكي تجري نبتاني إيه مال سيتي نمني سوان اتفاده إسابيخ إمو نتكيتي بينو ربي مسجد قبرمو في خجر جغيزة قبرمو تو كوميتي سنقبضوتي بيراغوتي شيخ في برام سنغا فتين ترى أما من كيسة أزانيني ساعتي نزان إني بكيت أزانو بدان نقهمون أما فكيني إني من كيسة مو من راسا يعني على أزاني جر إني بكي مويوت أقهميسي على تقو جمر أما سنبراج جمر أما سنبراج جمر أنا أزاني دانو إني سمو سغلين سائفاني فتنة سنبكو
Innaan mana keessaa immoo bareecheetu bakka daa'imman raasa jechuudha. Innaa isa kana jalatti jedhumu akkamiin kanas taasifama. Akkam azaana masgiidaa baanta? Amma dheengadda azaaniin masgiidaa fi sa'aatiin mana keessa jira siniin jedhee sin gaafadheen ture. Hayyee. Hangam adda wal dhabaa yeroon isaa jechuu feete? Wal dhabaatuun ta'een inni bakkeedha. Isin isa bakkee duuka jedhiinaan jettan. Isa bakkee bubaasharaa jedhu duuka jedhiinaan jettan. Inni bakkee sun immoo yaani bareecha sagaleen isaanaan dhufuun. Yoo dhufes immoo haala tokko amma azanee amma achumaan immoo kan biraas yaani masgiida danuutu jira. Ati kan dhageessu jalaa deebisi. Innaa jalaa isaa ka dhageessu jalaa deebisi. Ka dhageessu jalaa azaana gartee sirri dhageessu jalaa deebisi. Isa kan sa'aatii dhiisu isa mana keessaa. Ka sa'aatiitti dhiisiti kama masgiida gartee azaanu gartee sanuma jalaa deebisi inshaallah. Naan nagaamu dhiisuu bakka bareechee naan nagaamu yaani. Lakki ati numa deebisi umaatee miti. Garuu ka sa'aa kana jalaa nuti nagarree ka sa'aa kanarraan beeynu kanuma gartee masgiidaa jalaa deebisuuf tattaaffii godhi inshaallah anguma dandeessu. Inshaallah. Ayyee. Inni mana keessaa badaa iyyasi manuma raasa jedhan bakka amda wayi keessa jiran yaani kanaaf neeshii turan salaamaa. Waalaikum salaam.